السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون جرتو هندي خيسنو بجراتني الرجيسن سنين جتا الراسكم بكم أبي بريدة تكوسني في دير فيدن جرا أبينكو وروني جلاك أبدنا كأجايبات تسن فيد جتولا زيني ريال جاتا ما في أكسما تكرر هنگا جاتا ما تتوري جلاك أبدن أكا أجايبات تسن فيد أبينكوني أكسما موبايل ريال جاتا ما تجتولا سوا ريال صدم وري جلاك أبدني تسن فيدا egaa gara aappii dabruun duratti warroonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenya dabalamaa isiniin jenna. Asumaan gara aappiitti waliin dabarraa aappii pilaastoorii keessa argachuu dandeenya jechuudha. Egaa pilaastoorii keessa erga seenneen booda bakka seerchi jettu sanarratti TM tunnel gootanii seerchi gootu jechuudha. Aappiin kun dureenis dalagaa jira garuu saffisa bareedaadhaan dalagaa jira jechuudha. Amma aappii dureen dalagu jiru hundarra jabaadha waan ta'eef isiniif fide. amma gabbuufadde waan hin qabuuf kunoo aappiin kanuma open gootanii seentanii jechuudha keessa. Kunoo akkuma argitan isaaniin viidiyoo kana waraabaa jira jechuudha. Aappii kana irraa dhaabeetii waliin ilaalla. Yeroo jalqaba dura gabbuufattan as jala kanarra ni argitan jeetii yaada bakka abdeet jettu irratti gadhoytanii yeroo takkaaf abdeet godhattu jechuudha. Aappii kana asirra gadhoytanii abdeet erga godhattaniin booda ammallee dhuftanii seervera gubbaa kanarra gadhoytu jechuudha. Kunoo akkuma argitan seervera baay'ee isiniif fida. Jalqabaa kanarrattis ni hojjeta. Garuu alaabaa jarmanirra yoo guuttattan akka ajaa'ibaa saffisaan isiniif hojjeta jechuudha. Kunoo jarman tana sadeen irrattuu ni hojjeta. Takkaffuma tanarra guunne jechuudha. Egaa erga seervera gubbaa kana jarmanirra deeffattaniin booda jechuudha ammallee kajalaa kanarra gadhoytu yeroo takkaaf. Kunoo haala kanaan isiniif fida jechuudha. Baay'ee isiniif fida. Moobaayilii riyaala 60 ta'ee fi akkasuma zeenii riyaala takkarraa kaasee hedduuf keessaa qaba. Jawwii firii hojjeta. Kunoo akkuma argitan istiisii riyaala 30 warri jalaa qabdanis isiniif hojjeta. Yaaquutaa firii isiniif hojjeta jaa itti mokkorattan yaaquutaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Amma zeeniin keessaa qaba. Amma zeenii kanuma riyaala takkaa kanarra guunnee waliin ilaallaa jechuudha. Erga haala kanaan itti guuttataniin booda istaarti bakka jettanirra gadhoytanii istaarti bichaa gootu jechuudha. Kunoo akkuma argitan aappiin dalaguu eegalee jira jechuudha. Akka ajaa'ibaatti qolfiinis ol baatee jirti. Inninis lakkoofsa hisaabuu eegalee jira jechuudha. Asiif asirratti jechuudha. Aappiin kun saffisa bareedaa qaba. Hanga isinii hojjetu itti fayyadamaadhaan isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon keenya kaarraa asirra raawwata. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagayaan nu turaa isiniin jenna.